Bilbilli kun chaayinaa na fakkeesse moo numatu chaayinaadha dur? Akkam ooltan? Iji koo ijuma chaayinaa fakkaate yoo. Baga nagaan dhuftan. Yooyyaa. Har'a ayyaana waggaa ilaalchisee warra kaalaandarii Abashaa kana kabajatuufan bagattiin isin geesse jechuu dhufe. Kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota Gingilchaa. Kabajamtoota daawwattoota Qaanqee Show. Kabajamtoota warra galatooma warri harka rukutaa jirtanii. Kabajamtoota warri harki osoo isin dhukkubu sheerii nu godhaa ooltanii. Kabajamtoota warra subscribe nu gootanii. Kabajamtoota warra qeeqa keessanii halkanii guyyaa nuuf laattanii. Kabajamtoota warra nu jaallattanii. Kabajamtoota immoo warra nu jibbitanii. Kabajamtoota warra subscribe gochuu sodaattanii harki keessan akka nama adurree ajjeese ollatu. Qeerroof qarreen keenya baga waggaa haaraa kan Abashaa bara 2014 ittiin isin ga'e jechuun barbaada. Miidiyaan keessan Qaanqeen Show'n waggootii 5 darbe afaan 99 tajaajila isiniif kennaa baate. Afaanicha yoo lakkaa'inaan jettan tokko haga 99tti afaan Oromooti. Yeroo tokko afaan Amaariffaa keessa buusuu yaallee akka qumxaan nurkatti gabaabbattee dhiifneerra. Hayyee akkam jirtu? Baga jiraattanii haasaa obbo Shimallis Abdiisaa dheengaddaarraan xiqqoosee waa fudhadhadheen dadhabe. Harka rukutaan jirta waan ta'eef narkatti laaffate. kabajamtoota akkuma Haile Maariyaam sana የተከበሩ ሴተኛ አዳሪዎች፣ የተከበሩ ጎዳና ተዳዳሪዎች፣ የተከበሩ waa'eedhuma artistoota Oromootu ganama kana dhugaa baay'ee gammadee ka'een hamilee tokko natti horee jennaaniin artistoota keenya ammani sagantaa Gingilchaa eeggadhee ittiin galateeffadhu sana dadhabeen asumarraan akka Habtaamuu Lamuutti artistoota keenya galateeffachuuf hin gadi ba'e. Gadaa Amdaarraa kaasanii akkasumas Leencoo, Keekiyyaa, Yoosan yerootti sirboota babbareedaatu gallakkifamaa jira. Kamtu fooni kamtu golxa qofaatti irraa dubbachuurra jara kana dhugaa baay'een irraa gammadee walumatti qabeen galateeffachuudhaafan dhufe. Baay'een isaanitti boone, baay'ee na gammachiisanii, baay'ee natti tolanii. Artistii uummataa jechuun akkasi. Akkuma gobocorroo lafa foonni jirutti warra yaa'ee foon nyaachuudhaaf olii gadi deemu otoo hin taane warra quuqama uummati isaanii itti dhaga'ame, rakkoon uummati isaanii itti mul'ate, saba isaaniitiif sagalee ta'an osoo iddoo biraadhaa waa argachuu danda'anii waan sana dhiisanii dhufanii sagalee uummataa ta'uun namoota baay'eedhaaf kennama miti kun. Kanaafan artistoota keenya galateeffachuudhaaf dhufe. Egaa barri 2014 egaa akka lakkoofsa Abashaatti immoo artistoota uummataaf artistoota mootummaa addaan yeroo itti baafnutu immoo dhufa. Warri ayyaana laallattuun yeroo qeerroon jabaattu qeerroo jedhee warra iyyu, gaafa woboon jabaattu woboo jedhee gaafa iyyu, gaafa jawaar yeroo qabu jawaar jedhee jawaar jala iyyu, gaafa immoo amma raayyaa ittisa biyyaa jara warra wacaa jirus yeroo dhiyootti albeema isaanii arguuf deemna. Sun hundumaan arguu waan gaariidha. Maaliif Gingilchaan jiraachuun waan akkasii kana calalee nutti agarsiisa. Artistiin Oromoo, artistiin uummata quuqama uummataa qabuuf, artistiin immoo akkasumatti sagalee qabaateedhuma sagalee sanaan immoo jireenyaaf sirbu eenyu waan jedhus adda baafattu waan ta'eef warroota garuu sagalee uummataa ta'anii haala hamaa keessa jiraatanii jireenyi illee tuutti hin tolin uummata kanaaf sagalee ta'aa jiranii Oromoon kunuunfachuu qaba. Yoo warra kana kunuunfattanii artistiin biraan illee itti dabalamuuf deema. Haaraan biraan illee itti eda'amuudhaaf deema. Kanaaf warra kanaaf hamma dandeessanitti waan darbirraa barannee isa gara fuula duraa fuula keenya dura jirutti immoo ijoollee keenya warra haaraa dhufaa jiran kana warra hojiin isaanii babbareedaa ta'e piikcharii, viidiyoonsaa, ergaansaa, sagaleen isaanii, hojiin isaanii hundumaa namatti tola cinaa akka dhaabbattan, akka jajjabeessitan, akka kunuunfattan isiniin jechuudhaaf hin dhufe
baay'een jara kanarraa gammade baay'ee egaa abaluun jedhu warra amma gidduu kana sirba baasaa jiranitti gammachuu guddaan isinirraa qaba. Yoosan Leencoo Keekiyyaa Gadaa ulfaadhaa nuuf jiraadhaa horaa bulaa. Gaaffii namoonni baay'een keessaan na gaafattan tokkotu jira yeroo ani sirba kana maxxansu ati soo artistiidha maaliif hin sirbitu maaliif dhiistee naan jedhanii namoota na gaafataniifan deebii xiqqoo tokko isiniif kennuu barbaade. Waa'ee personaalii kiyyaa asumaan hin dubbadha gara miidiyaatti gingilchaatti fidee waan hin dubbanneefin kanarraa immoo deebii isinii kennuu barbaade. Dhugaadha yeroo itti sirbamuun barbaachisetti sirbeedha. Har'a sirbamuun hin barbaachisu jechuu koo miti. Warra na caalaa dandeettii qabantu jira. Warra na caalaa ogummaatti qabantu jira. Warra na caalaa haalli isaanii mijatutu jira. Isaanii nan jajjabeessa. Isaan irratti ergaan isaaniis ergaadhuma kooti. Yeroo Keekiyyaan wallisu akka wallisetti fudhadhaa. Ergaan Keekiyyaa keessaan darbu sun anaafis ergaa kooti. Dirqama habtaamuudha ani sirbuun qaba jedhee gama kanaan hin dhufu. Lafa hirruun jirutti kanaan dura yaadatti yoo ta'e OMN irratti gaaffiif deebii godhe lafa hirruun jiruun ilaalee guuta'an. Gama gingilchaatiin hirruun jira. Ammatu gingilchaa keessatti immoo akka immoo hojjetamaa jiru kanatti namni tokko cimee dargaggeessi tokko gadi ba'ee hojjete immoo kan immoo dhiisee waan biraa hojjedha. Ani isa kanaan hojjedha. Namni asii hojjetu waan jirree fi anaaf bakkuma kanatti na dhiisaati artistoota warra kaan garuu jajjabeessuudha. Ani akka sirbuun qabu dirqama jechuu kooti. Sirba sanan jibbeetoon taane ergaan ijoolleen keenya godhaa jiran ergaa Yoosen dabarsaa jiru, ergaa Leencoon dabarsaa jiru, ergaan Gadaan dabarsaa jiru, Galaanaan dabarsaa jiru, ergaa hundi isaanii dabarsaa jiranii ergaa kootti waan ta'eef kan isaanii akkuma kootti naaf fudhadhaa. Ani dirbu jalqaba isaanii dhaabbadhee anis itti dabalamee sirbuun qabu. Warra kana jajjabeessuu, warra kana faamilee ta'uu, warra kana gara uummataatti fiduu irratti garuu qooda koo nan ba'a. Kanaafi warri namoonni baay'een na gaafachaa jirtanii ammaaf gingilchaadhuma keessan tura. Gingilchaadhuma hojjedhaa. Waan wal laaqqatee jiru, waan wal jeeqee jiru, warra qabsoo keenya jeeqaa jiru, warra Oromoo jeeqaa jiru, warra gandaa walitti nu buusaa jiru, warra amantaa walitti nu buusaa jiru, warra immoo waggaa meeqa guutuu immoo achuma irratti aangoo irratti ciccee aangoodhuma hojiin awwaalamuu barbaadaa jiru. Warra akkasii gingilchineen isin biraan gaa ana asumatti na kaawwadhaati. Gaafa bakka kanas namni bu'u jiraate immoo ani immoo bakka kana gallakkiseen immoo fiildii biraa immoo fidadhaa jechuudha. Shubbisaanis tajaajilaan ture, oduu dabarsiin tajaajilaan ture, interview nama gochuunis akka sirbaattis waan nammoo naan hojjetin yoo jiraate diraamaa duwwaadha. Isa immoo gara fuula duraatti itti yaada. Gaafa afroon koo kun akka gaariitti naaf biqilee kana isiniin jechuudhaafi ulfaadhaa warri waggaa kana kabajaa jirtanii ayyaana waggaa kan Itoophiyaa kana kabajachaa jirtanii bara nagaa, bara gammachuu, bara bilisummaa, bara nagaa, bara waan isin hawwitan hundumaan galmatti isiniif ga'u akka isiniif ta'u hawwii kooti. Ani biyya Kanaadaan jiraadha. Ayyaanni waggaan New Year kabajadhu kanuma biyya kanaati January 1st. Ani isa kana garuu inni warri kabajachaa jiran taniifis akkuma isin kabajanittan isiniif kabajaa keessumattiyyuu warroota afaan hin beekne afaan Amaariffaatiin waan kabajaniifan afaan Amaariffaatiin እንኳን አደረሳችሁ 214 የሰላም የብልጽግና የፍቅር እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ ካንን ጀዴፊ ነሞታ afaan sana dubbatantu waan kana baay'ee waan ayyaaneffataniif jedheeti waan dhaggeeffatanii foraa bulaa ulfaadhaa deebina namni asirratti yaada kennuu barbaadan yookaan gaaffii tokkitti yoonaaf qabdan yoo jiraattan isiniif deebiseen addaan deemna. Anaa dhufu nama jabaa ulfaadhu siifan gaaffii yoo qabaattanii na gaafachuu dandeessu. Galatoomi sabboontu galatoomi. DJ Salina ulfaadhu, thank you very much respect. James ulfaadhu siifan Abdi horaa bula gaaffiin qabdan fakkaata. Gaaffiin hin jiru. Waaqayyoo na galatuun rifeensi kee siif biqilee jira. Waaqayyoof galanna ta'u. Waaqayyoof wanti dadhabame hin jiru. Waaqayyoon rifeensa naa biqilchee jira. Ulfaadhaa. Gaaffiin hin jiru mini? Nama 1,500 ilaalaa jira. Isin irratti cufuun saalfadde. Fuwaad galatoomi addaan baafna.
eddaan baafna gaafa kana hojjennu jibbiinsa eenyuyyuu qabaadhee miti waan isin dhibu ani warra mootummaa keessa jirusi jibbiinsa dhuunfaarraan qabu akka ilma Oromoo tokkotti warra Oromoo ta'an akka ilma namaatti kabajaan qabaa fi inti qeessu in salphisu garuu waan wallaaqe tokko immoo gadi baafnee irratti dubbanna gingilchaa irratti immoo borii ulfaadhu Oromiyaa ulfaadha gingilchaa irratti immoo borii warrootama social media irra nama arrabsan kana mootummaan bobbaasee jiru kana keessumatti yoo kaleessa waan baay'ee na gaddisiise alaabaa Oromoo dhugaa boo'ichatu na qabe gaafan sana alaabaa namni ani Oromoo ofiin jedhu namni mootummaa kanan deeggara ofiin jedhu akkamittiin alaabaa Oromoo guba akkamittiin alaabaa kiribiitiitti kaa'ee gaafa gubu arguu caala wanti nama qaanessu hin jiru sadarkaa akkasiirra geenye jirra jechuudha nuti alaabaa Oromoo dhiisaati alaabaa Amaaraa alaabaa Tigree alaabaa eenyuyyuu maaliif gubu maaliif namni waan sana jaallatu jira siin ta'u ta'ennaan hin dhiistaaf akkamittiin namni mootummaa kana keessa jiru namni mootummaa kana deeggara ofiin jedhu namni adda bilisummaa Oromoo keessan ture ofiin jedhu namni afaanan dubbadhu kana dubbatu alaabaa Oromootti kibriitii kaa'ee guba sadarkaa kanarra geenye jirra sadarkaa gadi galoo baay'ee nama qaanfachiisa kun nuuf salphina guddaadha akka Oromootti salphina guddaadha nama hin kofalchiisu dhugaa ani Oromoo ta'e alaabaa Tigreen guban alaabaa Arongaadee bicaan qayin guban maaliif yoon jaallanne namni jaallatu jira politikaa jechuun amma hammanuma gadi bu'anii biyya kana keessa gaafa jiraannu nama alaabaa gubu nagarran jibbuu dandeessa mirga keeti kaawwachuu dandeessa mirga keeti garuu namni kaleessa wanta kanaafan dadhabe kaleessa waan kanaafan beelee jettee har'a viidiyoo fuuldura of keessee kiribiitiitti keessee nama gubatu waaqayyoon foonsaan guba gubeemmoo nutti agarsiisa qaamaan jiraanna wal bira jiraanna namni alaabaa sana gubee guyyaa tokko gubata ana guba miti waaqayyootu guba maaliif alaabaa sanatti lubbuu baay'ee dhangalee alaabaa sanatti maatii baay'ee jeeqame alaabaa sanatti nama meeqatu laamsha'ee jira namoota akkasii mootummaan warra akka Angaasaa Ibraahim faa warra akka namicha alaabaa gubuu sana faa karaa mootummaa duwwaa miti karaa warra immoo adda bilisummaa Oromoo deeggarra jedhanii immoo ta'anii namoota qabsoo kana keessatti aarsaa godhan arrabsan xiqqeessan salphisan caaltuu nama kashalabbee feesbuukii keessaatiin arrabsamtuudha waggaa 10 mee waggaa 10 mee ilaalame waggaa 10 nama siif jireenya isaa mana hidhaa keessa ture tokko ati gadi ba'anii feesbuukii irratti namni nama arrabsu kun egaa maaluma jenna kan ammam gadi bu'aa akka jiru nutti agarsiisaa jira siyaasi keenya ammam xiqqaachaa akka jiru gadhee ammam akka ta'aa jiru nutti agarsiisa warra arrabsaman sana alaabaa gubate sana gadhee miti garuu warra kana bobbaasanii warra kana miindaa kennanii fi namarratti bobbaasan kun hundi isaanii hammam akka isaan gadi bu'aa jiran hiriyaa keenyatti eenyummaa keensitti maa jedha Oromoon wal jibbuu dandeenya na jibbuu dandeessu footoo korra eeksii kaa'uu dandeessu garuu amma na gadi bu'anii garuu namoota jireenya isaanii gootu qabsoo kana keessatti Oromoodhaaf aarsaa kaffalanii fi afaan jecha kashalabbee namarraan eegamne intala Oromoorraan eegamne namaan jedhanii fi haasaa isin jalaan xumuru gingilchaa irratti eeggadhaa gingilchaan inni nama furadhee dhufu waa'ee kanaa irratti xiyyeeffadha jechoota namoonni itti gargaaraman sanatti gaafan taphachiisullee waan isaanii deeggaree miti ani isaaniin miti warra isaaniin ergu dudduubaa sanan ilaala warra isaaniin bobbaasuun ilaala warra isaanii horii kennee fi leenjisee nutti gallakkisu sana waliin ilaalla waan ta'eef jeroota akkasii kana bor furadheen dhufa naaf kalchaa yoon haasaa koo keessatti dogoggore akkuma isiniin jedhe eenyu tokko gaddisiisuudhaaf addan hin jiru eenyu tokko akkanatti mufattanis hin barbaadu garuu dhugaa dubbachuun dirqama narra jira waan ta'eef dhugaa nan dubbadha dhugaa sanarra dhaabbadhee immoo na jibbitanii waan an godhu qabu guyyaa gaarii qabaadha amiin tibbisoo ulfaadhaa muftii waaqayyoo siyaa eebbisootis siifan eebbifamaa haleluuyaa sanbata guddaadha har'a akka al tokkos immoo akka pheenxee na godha eebbifamaa isinis eebbi waaqayyoo isin irratti dhangala'u nagaan jiraadhaa cufee dhagaa